Walqunnamtiin saalaa haga ji'a afuritti haadha ulfaaf mijachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaas wayita kana ol gurraan tuttufsiisaanii fi dadhabbii waan itti baay'atuuf fedhiin ishee hir'achuu danda'a. Garuu ji'a afurii haga torbaatti dhibeewwan armaan duraatti caqafaman hir'achaa waan deemaniif fedhiin isaanii ni dabala. Ji'a 8 haga dhumaatti gadameessi daa'ima baatu guddaa waan ta'eef haalli qunnamtii saalaaf mijachuu waan diduuf fedhiin isaanii akka duraan ta'u. Walumaa galatti walqunnamtiin saalaa haga ji'a dhumaatti hin dhorkamu. Garuu wayita dhibeewwan armaan gadi mul'atan walqunnamtii saalaa gochuun dhorkaadha. Tokkoffaa seenaa ba'uu ulfaa al lamaaf isa ol yoo qabaatan. Lammaffaa ulfa duraa irratti ciniinsuun osoo hin gahin itti dhufeera yoo ta'e. Sadaffaa yoo karaa qaama isaanii dhiigni dhangala'e. Arfaffaa yoo bishaan gubbee dhangala'e. Shanaffaa altaraasaawundiin ilaalamtee yoo of kaltiin balbala gadameessa irra yookaan mucaa dursee jira yoo ta'e. Garuu qunnamtii saalaan booda yoo dhiigni mul'atee fi bishaan gubbee dhangala'e atantamaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha.